ዛሬ መጣሁት ይቅርታ ለመጠየቅ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ይቅርታ መጠየቅ የምፈልገው እናቴ አስከፍቼሻለሁ። በእኔ ምክንያት ብዙ ተብለሻል፣ ተሰድበሻል። አባትንም እንደዛው፣ የኔ ፋሚሊዎችንም እንደዛው በእኔ ምክንያት ብዙ ነገር ሆናችኋል፣ ተሰባችኋል። በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ሌላው ደግሞ ሙሉ የኦሮሞን እናቶች፣ የኦሮሞን አባቶች፣ የኦሮሞን ወንድሞች፣ የኦሮሞን እህቶችን አስከፍቻችኋለሁ። እናንተን በማይገልጽ ቃላትን እየተጠቀምኩኝ ብዙ እናንተን አሰድባለሁ፣ ተሳደባለሁ፣ እናንተን አስከፍቻለሁ። ያን ነገር ትላንትና በላይፍ ላይ ከ5000 ሰው በላይ ባለበት ችግሩንና ይቅርታ ተባብለን ነገሩን ፈትናል። ግን ኦሮሞ ህዝብ መልካም እንደሆናችሁ አሳይታችሁኛል። ኦሮሞ ህዝብ ምንም ቢታጠፋ ምንም ብታረግ ስህተቱን አምኖ ይቅርታ ከጠየቅ በቂ ነው። ኦሮሞ መልካም ህዝብ ነው፣ ጥሩ ህዝብ ነው። ሰው ጥፋቱን አጥፍቶ ጥፋቱን አምኖ ሲመጣ ይቅርታ የሚያረግ ነው። ሌላ ምንም ማይፈልግ ህዝብ አይደለም። መልካም ናችሁ፣ መልካምነታችሁን አሳይታችሁኛል። በጣም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። Ashama arkafun kabajamtoota daawwattoota seenaa koo YouTube fayyaa keessanii nagaa koodha rakaa beera fakkaadheen fen nagaa keessanii jirtu bakka jirtanitti nagaaf jaalalli waaqayyo isiniif haa ta'u warri keessas warri alaas bakka jirtanitti ana har'a waa ajaa'ibaa tokkotu waa ajaa'ibaati. Namni ni balleessa yoo balleesses akka balleessa isaatti dhiifamni ni godhamaaf mootummaan raayis sabaan raayis lammiin raayis haadharraa habbaan raayis obboleessa gwaaddanyaa hiriyaa raayis hundumarraa dhiifamni akkuma jaalalaatti dhiifamni godhamaaf jechuudha. Garuu wanti na ajaa'ibe wanti na dinqee wanti na ajaa'ibe mucaan kun beekeetu dhiifama gaafachuun waa guddaadha. Garuu wanti ajaa'iba ta'u uummata isa jala deeme yeroo sabni bal'aan kun yeroo sabni garraamin kun yeroo sabni waa hin beekne kun arrabsamu bagetti cabsitee unkaan adarrak goobas bartaa xankir jedhan sun yeroo hamma inni immoo dhiifama saba arrabsamuu qabneen arrabsee የማይባል የሚገባ ብሔር አይደለም የሳደብኩት። የትኛውን ብሔር መሳደብ ክልክል nama kamiyyuu unkaan saba ammana guddatu kamiyyuu dhisitti hiriyaa keeyyuu arrabsuun baay'ee tokko ulfaata. Garuu saba bal'aa kana immoo akkana bahee yaa saba koo, yaa hiriyoota koo, yaa obboloota koo, yaa haadha yaa abbaa koo, yaa lammii koo, yaa biyya koo dhiifama keessan naa godhaa jedhee as bahee dhiifama gaafachuun tilliqna. Garuu jechuudha wanti ajaa'iba namatti ta'u jechuudha. Saba guddaa ta'uu keenya beekuu, abbaa dhiifamaa ta'uu keenya beekuu, garraamii ta'uu keenya beekuu, maal akka taane eenyu akka taane deebi'anii ofuma isaaniitti masakkaruu baay'ee guddaadha. Bakka guddaadha kun. Balleessa isaa sana himachuurra taree jechuudha darbee balleessa sanarra darbee saba kana saba guddaa kana dhiifama gaafate haadha abbaa sarree kan maqaa isaatiin biyya isaa lammiisa warra arrabsaman hunda dhiifama gaafate akka uummanni keenya uummanni Oromoo saba guddaa saba jaalalaa saba aammataa saba eenyus ol eenyus gadi hin taane saba hunda danda'a ta'uusaa deebisee nutti himuusaa nuyi nama beeknutti nutti himuusaa warra hin beeknetti irree afaan isaaniitiin itti himuusaa baay'ee ajaa'ibsiisa, baay'ee na dinqe. Anna dhiifama sii gooneerra nuti nu arrabsiis hin jenne, nu sirbaayis hin jenne, nu zammaraayis hin jenne, nu arrabsaayis hin jenne, nu sagadaayis hin jenne. Nutu nuyiif gaadha jechuudha. Nuti nuyiif gaadha. Garuu keessa dabarsanii jedhuun gata kan jedhan sana keessa dabartanii waan baay'ee balleessitanii waan baay'ee gootanii hundumaa isinii dabarsinaan as baatanii nu arrabsitanii garuu immoo arraba keessaniifis immoo
lafarratti kan dhiifama namaaf hin goone samiirratti dhiifama argatu waan ta'eef dhiifama sinii goonerraa garuu wanti nama dinqu wanti nama ajaa'ibu maal akka ta'an eenyu akka ta'an afaan isaaniitiin itti himuun nuuf bakka guddaa boota guddaa akka qabu nutirree akkasumatti akkuma nama kana akka wal kabaju warri miidiyaa kanarra wal lolta warri walitti dhiichista warri hayyootii beektota gadi garagalchitanii irratti caffartan barumsa guddaa isinii ta'a barumsa guddaa jechuudha isinii galee an afaan koo dubbattan jechuudha inni la maal jedhe seetan oromoon tulluu kan biraa jala qotaa kan fagoo itti reeffataa jedhe inni alaalaa kanatti eenyu akka ta'an nuti eenyu akka ta'an nuti eenyu akka ta'an jechuudha isin immoo as baatanii hayyuu keessan isa naannoo Arsii hayyuu keessan isa godina Jimmaa hayyuu keessan isa godina Harargee hayyuu keessan isa godina Shawaa fiddanii irratti caffartu ati eenyu inni fagoo guyyaa lama hin bulle guyyaa lama keessatti dhufee dhiifama iqirtaa nuun jedhe isin garuu amantaa abbootii amantaa sheekota aayyoota ustaasota fiddanii asirratti gallakkistanii asirratti miidiyaa kanarratti itti caffartu itti sirbitu sammuun keessan the mind of one try I don't know kanaaf ummata keenya mee nama irraa barattaa yoo dhabdan mucaa kaleessa kanarraa mucaa kanarraa baradda irraa baradda barumsa guddaa siniif ta'a jechuudha kanaaf warroonni waan hin taane hojjettan waan hin taane gootan mucaa kanarraa baradda dhaamsa koodha dhaamsa seenaa keessanii jechuudha kanaaf iyyuu ummata koo ummata jaalalaa ummata nagaa ummata qashtii seenaan keessanirraa akkasitti bareeddee dhuftee fuuldura keessanitti isinitti haasa'uun akka waa tokko irraa barattaniifani akka waa tokko irraa haasooftaniifani akka waa tokko nuti eenyu jettanii of gaafattan isinii galee nuti eenyu ani eenyu ati eenyu fiddanii aayyota asirratti fiddanii beektota asirratti fiddanii nama du'e asirratti keessa dabarsanii jedhuun gataa fiddanii amantaa asirratti isinii galee kanaaf mee barumsa isiniif haa ta'u dhiifamni eenyuyyuu ajjeesu dhiifamni eenyumaa gadi sin godhu dhiifamni eenyudhaa ol si godha inni nu uumeyyuu abbaa dhiifamaati inni si uumes abbaa dhiifamaati abbaa wal lolaa wal arrabsaa walitti cabsaa anaaf jecha wal rukutaa wal buruqsaa wal lolaa jedhu hin qabdu atis akka beekumsa kootti jechuudha kanaaf dhiifama walii gootanii naannoo walitti wal qooddanii biyya wal qooddanii wal arrabsitanii walirraa dhukkee kaasuudha barumsa guddaa isiniif ta'ee waan kanarraa waa guddaa barattanii isinirree akka nama taatan dhaamsa koodha dhaggeeffadhaa hamma dhumaatti viidiyoo kanaaf akka beekumsa waan ofiitti mucaa tanarraa waa guddaa bartu waa guddaa isinii galee kanaaf waan ofii keessan kanuma isiniin jetti bakka nani wallaalee waaqayyoon itti guutu isinirree jechuudha of ilaala keessatti iyyuu obboloonni shamarranii qaalii hin taane jecha hin taane warri dubbattan miidiyaa boruu darbuu jettanii jireenya boruu darbuu jettanii lammii keessan saba keessan dhiiga keessan fiddanii beektota aayyota abbootii amantaa doktoroota kassamuudha si caalan fiddanii asirratti galabbattanii irraa rukutamtan irraa rukuttan irraa caffartan irraa ragaddan aydanqim aygarmim irraa balleessa dhiifama wal gaafaddaa ofitti deebi'aa isinin jedha waan hundaafuu dhiifamni hundaa hol dhiifamni hunda caala dhiifama walii godha isinin jaaladha oola bulaa deeban bakka gaarii oola bakka gaarii bulaa amtuun isinin argin gaariin isinin darbin dhiifama walii godha dhiifamni eenyu keessaniyyuu gadi isinin godhu eenyudhaa holiyyuu isinin godhu
dhiifama walii gochuun immoo aadaadha duudhaa keenya abbootiin keenya dhiifama walii godhanii yoo nagaan badiin uumame badii yoo uumame dhiifama walii godhanam waa hundarrattu dhiifama walii godhee dhiifama wal bira darba kanaaf warroonni asirratti fiddanii wal rabsitan wal loltan ani eenyu cadii ani eenyu gadi atakitti gali ati biyyi kee asii miti ati biyyi koo asii miti ati eenyu dhaati eenyu ati eenyu sayettan achuma kaahati tokkoof tokko ta'a walii gala akka mucaan dhiifama nu gaafate sanatti isinirree dhiifama wal gaafadhaa isinin jedha waan dhaggeeffataniif galatooma viidiyoo ko amma dhumaatti dhaggeeffadha warroonni mu xiqqoo shi dhaggeeffatanii bira dabartan subscribe kun ishin qabuyyuu na jala qannasaa jira amma dhumaatti dhaggeeffadha yoo amma dhumaatti dhaggeeffachuu dadhabdan immoo waan ma xiqqoo dhaggeeffadha sila gorsa kana hin barbaadda waan ta'eef isinin jedha ani waan ofii keessan seenaa keessan like subscribe gochuu hin dagatina ola bulaa bakka nagaa ola bulaa dibana isinin jedha bye bye